Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kunooti. Oduu keenya itti aanuun Turkiin investara biyya alaa Itoophiyaa lammaffaa ta'uu ishee himame. Turkiin investimentii doolaara biliyoona 2.5 investi gochuun Chaayinaatti aanuun investimentii biyya alaa Itoophiyaa investii godhan keessaa sadarkaa lammaffaa irra jiraachuu ishee ibsameera. Komishinarri Komishinii Investimentii Itoophiyaa Zallaqaa Tamasgeen akka jedhanitti dhaabbileen Turkii 260 ol Itoophiyaa keessa jiraachuu eeruun dhaabbileen kunneen namoota hedduuf carraa hojii uumaa jiru jedhan. Chaayinaan ammallee Itoophiyaa keessatti investara investimentii alaa kallattii adda duree kataate yoo ta'u, kanaan alattis Itoophiyaa keessatti pirojektoonni Chaayinaan durfamu 4,510 akka jiran ji'oota muraasa dura gabaafamuun isaanii yaadatama. Turkiin Itoophiyaa dabalatee guutuu Afrikaatti dhiibbaa waraanaa fi dinagdee ishee babal'isaa akka jirtu yoo ta'u, akka ragaan bara 2023 bahetti investimentiin dhaabbilee Turkii Afrikaa keessa jiran doolaara biliyoona 10 ol ta'uu ibsameera. Kana malees dhaabbileen kunneen dhuma bara 2023tti pirojektoota 1,800 ol ta'an baasii doolaara biliyoona 85.4tti tilmaamaman xumuraniiru. Hariiroon daldalaa Turkiin Afrikaa waliin qabdu gadi aanaa akka ture yoo ta'u, kunis bara 2003tti daldalli biyyoota lamaan gidduu jiru doolaara biliyoona 5.4 qofa ture. Bara 2023tti hammi daldala doolaara biliyoona 41 ka ga'e yoo ta'u, bara 2030tti gara doolaara biliyoona 50tti ol guddisuuf karoorfameera. Itti dabaluunis hariiroo dippiloomaasii Itoophiyaa fi Turkii yeroo dheeraaf tureen alatti tumsi biyyoota lamaanii daldala teeknooloojii, fayyaa, barnootaa fi aadaa kan hammatu ta'uu ibsan. Itoophiyaatti gorsaan daldala Turkii Xaa Alpiireen gama isaaniitiin Itoophiyaan wiirtuu daldalaa naannoo ta'uuf dandeettii akka qabduu fi Turkiin michuu tarsiimoo baha Afrikaa ta'uu ibsaniiru. Dabaluudhaanis qulqullina, gatii madaalawaa fi amanamummaa oomishaalee Turkii cimsanii ibsuun investoroota Itoophiyaa dhiyeessitoota Turkii waliin akka tumsan gaafataniiru. Hundeessaa fi pirezidaantii fooramii WCI akka mungisuun barbaachisummaan dinagdee Itoophiyaan guddachaa dhufu hubachiisuun fooramii 13ffaa baatii hagayyaa keessa Istaanbulitti gaggeeffamu irratti Itoophiyaan keessummaa kabajaa akka taatu beeksisanii jiru. Oduu keenya itti aanuun mariin seneetara Ameerikaa Maarko Ruubiyoo waliin Itoophiyaan taasifte hariiroo biyyoota lamaanii cimsaa jedhame. Itoophiyaa fi Ameerikaan hariiroo walii jabeessuuf marii jalqabuun isaanii gaarii fawwataa ta'uu himameera. Xiinxalaa siyaasaa ayyaanaan marii biyyoonni lamaan taasisan kun gaarii ta'uu fi jajjabeessaa ta'uu caqaseera. Sagaleen Jarmanii Dochobaleen obbo Ayyaanaa wabeeffachuun akka gabaasetti mariin seneetara Ameerikaa Maarko Ruubiyoo fi ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahimad gidduutti taasifamu hariiroo biyyoota lamaanii daran cimsuuf ni gargaaraa jedha. Yaadni Doonaald Tiraamp irra deddeebiin hidha haaromsaa guddichi Itoophiyaa maallaqa mootummaa Ameerikaatiin ijaarame jechuun dubbatan imaammata dhaabbata biyyattiin qabdu irraa addatti ilaalamuu qabaa jedhan. Marii yeroo yeroon qondaaltota olaanoo Itoophiyaa fi Ameerikaa gidduutti taasifamu hariiroo biyyoota lamaanii daran cimsuuf akka gargaaru ibsameera. Xiinxalaan siyaasaa Ayyaanaa Feeyisaa Kaleessaa dhimma marii Itoophiyaa ministeera haajaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo fi ministeera muummee Abiyyi Ahimad gidduutti taasifame irratti dheengadda bilbilaan Dochoballee waliin kan dubbatan yoo ta'u, haasofni kun mootummaan Ameerikaa Itoophiyaa waliin walitti hidhamiinsa itti fufiinsa qabuuf mallattoo ta'uu ibsan. Ayyaanaan hidha haaromsaa guddichi Itoophiyaa maallaqa mootummaa Ameerikaatiin ijaarame jechuun irra deddeebiin kan dubbatan imaammata biyyattiin irraa kan adda ta'een ilaalamuu akka qabus hubachiiseera. Itoophiyaa fi Ameerikaan hariiroo roga hedduu akka qaban kan dubbate Ayyaanaan dhimmoota dippiloomaasii, dinagdee fi nageenyaa dabalatee hariiroo qabaachuu isaanii Dochobaleetti himeera. Hariiroo Itoophiyaa fi Ameerikaa walitti dhufeenya biyyoota lamaanii kan waggoota 120 oliif ture keessatti Ameerikaan tattaaffii misoomaa Itoophiyaan taasiftu kan deeggartu yoo ta'u, dhimmoota nageenyaa keessumattuu shororkeessummaa gaanfa Afrikaa irratti Itoophiyaa waliin ni hojjetti ture. Hooggantoonni biyyoota lamaanis dhimmoota biyyoota isaanii fi naannoo isaanii irrattis marii yeroo yeroon ni gaggeessu. Kanumaan walqabatee mariin ministeera haajaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo fi muummicha ministeeraa Abiyyi Ahimad gidduutti tibbana taasifamaa ture hariiroo biyyoota lamaanii daran cimsuuf kan gargaaru ta'uu xiinxalaan siyaasaa kun dubbateera. Oduu keenya itti aanuun Turkiin investara biyya alaa Itoophiyaa lammaffaa ta'uu ishee himame. Turkiin investimentii doolaara biliyoona 2.5 investi gochuun Chaayinaatti aanuun investimentii biyya alaa Itoophiyaa investii godhan keessaa sadarkaa lammaffaa irra jiraachuu ishee ibsameera. Komishinarri Komishinii Investimentii Itoophiyaa Zallaqaa Tamasgeen akka jedhanitti dhaabbileen Turkii 260 ol Itoophiyaa keessa jiraachuu eeruun dhaabbileen kunneen namoota hedduuf carraa hojii uumaa jiru jedhan.
Chaayinaan ammallee Itoophiyaa keessatti investimentii alaa kallattii adda duree kataate yoo ta'u, kanaan alattis Itoophiyaa keessatti pirojektoonni Chaayinaan durfamu 4,510 akka jiran ji'oota muraasa dura gabaafamuun isaanii yaadatama. Turkiin Itoophiyaa dabalatee guutuu Afrikaatti dhiibbaa waraanaa fi dinagdee ishee babal'isaa akka jirtu yoo ta'u, akka ragaan bara 2023 bahetti investimentiin dhaabbilee Turkii Afrikaa keessa jiran doolaara biliyoona 10 ol ta'uu ibsameera. Kana malees dhaabbileen kunneen dhuma bara 2023tti pirojektoota 1,800 ol ta'an baasii doolaara biliyoona 85.4tti tilmaamaman xumuraniiru. Hariiroon daldalaa Turkiin Afrikaa waliin qabdu gadi aanaa akka ture yoo ta'u, kunis bara 2003tti daldalli biyyoota lamaan gidduu jiru doolaara biliyoona 5.4 qofa ture. Bara 2023tti hammi daldala doolaara biliyoona 41 kaga'e yoo ta'u, bara 2030tti gara doolaara biliyoona 50tti ol guddisuuf karoorfameera. Itti dabaluunis hariiroo dippiloomaasii Itoophiyaa fi Turkii yeroo dheeraaf tureen alatti tumsi biyyoota lamaanii daldala teeknooloojii, fayyaa, barnootaa fi aadaa kan hammatu ta'uu ibsan. Itoophiyaatti gorsaan daldala Turkii Xaa Alpireen gama isaaniitiin Itoophiyaan wiirtuu daldalaa naannoo ta'uuf dandeettii akka qabduu fi Turkiin michuu tarsiimoo baha Afrikaa ta'uu ibsaniiru. Dabaluudhaanis qulqullina, gatii madaalawaa fi amanamummaa oomishaalee Turkii cimsanii ibsuun investoroota Itoophiyaa dhiyeessitoota Turkii waliin akka tumsan gaafataniiru. Hundeessaa fi pirezidaantii fooramii WCI akka mul'isuun barbaachisummaan dinagdee Itoophiyaan guddachaa dhufu hubachiisuun fooramii 13ffaa baatii hagayyaa keessa Istaanbulitti gaggeeffamu irratti Itoophiyaan keessummaa kabajaa akka taatu beeksisanii jiru. Oduu keenya dhumaatiin galmi barkumee bifa haaraawwaan ijaaramuuf ta'u himame. Galmi barkumee kan misoomaa fi gaggeessaa Addis Paarkii yookiis Addis Paarkii Diviloopimeent endi Manaajimeenti sadaasa bara 2018 jalqabe bifa haaraawwaan ijaaramuuf akka jiru Daayirektarri walquunnamtii fi beeksisaa garee misoomaa Medirek beeksise. Galma kana haaressuun kan barbaachiseef miidhagina naannichaa jiru jijjiiruu fi fayyadama teeknooloojii addunyaan irra geesse fayyadamuudhaan bu'uura misoomaa yeroo walgitu ijaaruuf akka ta'e himameera. Kana malees ijaarsi galma lafaa ijaaramuuf yaadamee yoo xumuramu carraa hojii hedduu akka uumuus Daayirektarichi dubbatanii jiran. Kan ijaarsi isaa sadaasa bara 2018 kaasee ijaaramuu jalqabu galmi walgahii barkumee haaraawwi tajaajilaawwan amma kennaa jirutti dabalata. Dukkaanonni tajaajila garaa garaa kennan kan of keessatti qabatudhas jedhamee jira. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii hafe waliin turtii gaarii.